Ayya shamaar kafuun akkam jirtan ummanni Oromoodha hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabu. Ani nagaa koodha. Isin akkam jirtu? Kuni soofuma raappiidha. Soofuma raappiin akkuma beekamu aappiiwwan adda addaa ajaa'iba ta'an wantoota haarawaa ta'an yeroo adda addaa irratti qabadhee kan isin dhiyaachaa jirudha. Akkanumallee waa'ee yuutuubii keessa hojiiwwan onlaayinii irraa koompitara mobaayilota itti fayyadamarra wanta barbaadame tokko irratti qabadhee isin dhiyaadhudha. Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee viidiyoowwan baay'ee hojjedhee isiniif gadhiisee lakkisee jira akkuma argitan kana jechaadha. Viidiyoowwan kanneen illee enjoy godhaatii sirriitti barumsa gaggaarii irraa argattan jedheen abdadha. Kanaafii hundi keessaniyyuu daawwadhaa. Akkanumallee like gochuun dagatinadha. Koomentis yoo qabaattan naaf kennadha. Fakkeenyaaf koomentii tokko yoo naaf kennitan anaaf waan guddaadha waan ta'eef. Egaa gara barnoota keenyaatti osoo isin akkuma kanaan dura isin jedhu soofuma aappii kan subscribe akkanumallee mallattoon bilbilaa isin dhufte as fuulduratti ishee tuquudhaan ol irra yoo gootan viidiyoowwan ani yeroo hunda hojjedhu immediately akkuma gadhiisen isin dhaqqaba jechaadha. Kanaaf hundi keessanuu subscribe like yaada keessanis naaf kennuu hin dagatinaa isin jedha. Egaa har'a wanni qabadhee isiniif dhiyaadhe maalidha? Aappii tokkotti fayyadamnee qarshii tokko malee gara biyya barbaanneetti akkamitti bilbiluu akka dandeenyu isin agarsiisa. Sirriitti nafaana bu'aadha, ni hordofaadha. Wantoota an hojjedhu tokko ni hojjettan dhibbaan dhibbatti qarshii tokko malee gara biyya barbaadanitti bilbiluu dandeessa. Natti amanaa. Itti fufna. Egaa jalqaba aappii kana eessa arganna warroonni jettaniif akkuma kanaan dura isin jedhu description boxii viidiyoo kana jala isinii kaaya. Akkanumallee telegiraama kan koo irra seentanii soofuma aappii hojjettan sarchii gootan ni argatanii. Akkanumallee linkii isaallee description boxii kan koo jala isinii kaaya achirratti argachuu dandeessan. Akkanumallee karaa salphaadhaan jechaadha. Play Store keessan seentu Play Store keessa seentanii Tookii weettanii barreessitan. Tookii weettanii ni barreessitan. Haala kanaan inni jalqaba irratti jiru kun Tookii Free Course International Code inni jedhu kun jechaadha. Salphumatti aappicha jechaadha. Kanaaf aappii kan install ni gootu achiin booda immoo uninstall godhiidhaan isin immoo install godhaa. An open gochuu qofa nu barbaachisa. Isin install godhaadhaatiin open godhaa. Egaa aappii kan open ni gootu. Aappii kan erga open gootanii haala kanaan isin dhufa asumarratti okeettu. Egaa haala kanaan erga isin dhufee in dabarsitanii garanatti get started isa jedhu kana ni tuqxu. Erga haala kanaan isin bana aappichi yeroo kana sign up godhaa isin jedha. Sign up gootanii karaa lamaan banachuuf sign allow gootanii permission kennaadha. Yeroo baay'ee aappii kanamiyyuu allow godhaadha. Asirratti wantoota lamatu isiniif dhiyaata. Jalqaba irratti kan isiniif dhiyaatu bilbilaan banuu dandeessanii akkanumallee iimeelii keessaniin banuu dandeessan jechaadha. Iimeelii kan keessanii fi bilbilaan banuu dandeessan. Amma fakkeenyaaf bilbilatti fayyadamee banuun barbaada. Isin garuu iimeelii keessanillee isa dhuunfaa kan itti fayyadamtan isa sirriin banuu dandeessan. Akkanuma bilbila keessanii kan itti fayyadamtan isa dhuunfaadhaan banuu dandeessan jechaadhaan bilbila kan koo itti guuta jechaadha. Isin kan keessanitti guuttachuu ni dandeessan jechaadha. Egaa erga guutanii booda continue isheen jettu ayyira continue jettan. Egaa invalid number isiniin jedha. Kana jechuun bilbilli kun sirrii miti jechaadha. Kanaafiyyuu okeettanii asirratti wanta sirreessuu qabdan yookaan bilbila ni jijjiirtu yookaan immoo iimeelitti illee fayyadamuu ni dandeessan jechaadha. An amma fakkeenyaaf sirreessaa jira. Egaa haala kanaan isin dhufa asirratti okeettan. Yeroo hundayyuu bilbila keessa yoo isin dide koodii tokkoffaa koodii biyyatti jirtanii inni yoo isin barreessa isin garuu sirreessaadha koodii isaa. Lammaffaa immoo wanti sirreessuu qabdan bilbila keessan isa sirriidha kan guutamuu qabu jechaadha. Asirratti okeettanii egaa yeroo kana isinii jalqaba koodii isiniif erga jechaadha. Kanaafiyyuu koodii san deebistanii itti guutu jechaadha. Kanaafiyyuu ana koodii naaf ergaa jedheetan egaa jira. Egaa koodii naaf ergee jira. Kanaafiyyuu koodii kana fuudheen itti galcha jechaadha. Erga koodii itti galchitanii booda continue jettanii egaa sirriitti step isaa na hordofaadha. Sirriitti maqaa tokko ni guuttanii fakkeenyaaf ani maqaa tokko soofuma raappaa jedhu aappii jedheen bana asirratti continue maqaa ni kennitaniif kan barbaadan jechaadha. Continue jettanii
Stepidha asirratti hordofaadha. Asirratti alloo weettanii alloo ergeettan bannine geessini jirra jechaadha. Bannee jirra jechaadha. Haala kanaan sigin goone akkaawuntii bannee jirra jechaadha. Fakkeenyaaf akkaawuntii miisa jedhu kana irratti akkaawuntii keenya kan dhuunfaa keenya bannee jirra jechaadha. Amma fakkeenyaaf akkaawuntii bannee jirra. Sorry, akkaawuntii bannee jirra jechaadha. Fakkeenyaaf akkaawuntii baalaansiin kiyya duwwaa kireeditii qaba. Kireeditii kana waliin sassaabachuudhaan kan bilbiluu dandeenya jechaadha. Kan bilbiluu dandeenya kireeditii 20 ol ta'uu qaba. Kireeditii 20 ol sir bilbiluu dandeenya. Kireeditiin 20 yeroo muraasaaf isin bilbilsiisuu dandeessi. Akkanuma kireeditii keessan garuu itti dabalaa deemuu dandeessa. Kireeditii kana akkamitti argannaa warroota jettaniif tokko get free credit isa jedhu kanarratti ni argattan. Kana jechuun daqiiqaa 20 isiniif gadhiisa guyyaa irratti illee isinii gadhiisa yeroo san credit sana ilaalta. Creditiin kun maal of keessaa qaba yeroo jettan beeksisa adda addaatu jira. Beeksisa san ilaaltan jechaadha. Fakkeenyaaf jalqaba kan anas irratti isinitti mul'isu okeedha. Egaa haala kanaan naa dhufa creditiin kan gosa duwwaadha asirratti ni argaa jirtan jedhee yaada. Amma beeksisa tokko ilaaleen akkamitti kana dabaluu ni yaaltan jechaadha. Asirratti connect brands isa jedhuu fi complete on offer isa jedhu karaa lamaaniin argachuu dandeessanii. Kanaaf connect brands isa jedhu kanarratti okay jedhu. Asirratti yes jettanii wifi dhaan fayyadamtan yoo ta'e wifi dhaan no jettanii itti fayyadamaadha. Wifi not connected isin jedha. Yes jettanii isin immoo warri wifi qabdan data isin gaafachuu danda'a jechaadha. Kanaaf yes jettanii egaa haala kanaan asirratti mallattoo qubaa kana ni tuqxu ni dabarsitu jechaadha. Egaa haala kanaan daily check in isa jedhu kanarratti numtiyu isinii fide jechaadha. Yaa fideera jira. Asirratti amma creditiin kan duwwaadha. Check in now isa jedhu kana check gootan guyyaadhaan isinii gadhiisa waan ta'eef yeroodhaan ilaaluu dandeessan jechaadha. Yeroo inni gadhiisanii dhiisetti yeroo isinii gadi hin dhiifnetu jira. Kanaaf sun faana buuttanii creditii keessan sassaabachuu dandeessanii kanarra okay jettanii search isinii godha. Fakkeenyaaf asirratti creditii 2 received na godhee jira jechaadha. Kanaaf asirratti okay dha. Isinii galee jechaadha. Haala kanaan argachuu dandeessan jechaadha. Laalaadha. Beeksisa kanan ilaaltanii beeksisa asirratti waan ilaaluu qabdan beeksisa ilaaltanii itti fayyadamtan jechaadha. Okay, sorry beeksisatti nan dhufe. Ni argitan amma akkamitti akka dabalu creditiin kan koo kan ofii isaatiin naaf kennedha jechaadha. Lamaan kuni kan ofii isaatiin naaf kennedha jechaadha. Kanaaf asirratti argitan jetta creditii 2 ofii isaatiyyuu naaf kennee jira jechaadha. Ammaan booda immoo an taphadhee haala amma isin agarsiise kanaan argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf asirratti itti dabalu get isa jedhu kana creditiidha inni kun niwudha. Nan qaba ni yeroo qabu yeroo hundayyuu haala kanaan isin dhufa waan ta'eef okay jettanii egaa get jettan asirratti asirra search godhaa jira argaartan jedhee yaada. Asirratti creditii duwwaa 5 naaf kennee jira jechaadha. Kanaaf kan qabu duratti 2 naaf kennee jira. Amma duwwaa 5 naaf kennee jira. Ammas irratti naa dabalaa jechaadha. Creditii 2.5 duwwaa yookaan 2.5 argadhee jira jechaadha. Kanaaf haala kanaan amma fakkeenyaaf daqiiqaa asirratti sekendii 10 booda ammas haaraa naa kenna akkana jechaadha. Sekendii 20 30 40 jechaa deema yeroodhaan akkaataa isin baay'attanii itti bana. Amma fakkeenyaaf niw naa kenneera haaraa naa kenneera haala kanaan argachuu dandeessan jechaadha. Karaan biraa ittiin argattan asirra geemii keessa illee seentanii taphachuu dandeessan ilaaluu dandeessan isin wantoota hunda asirratti illee argattan isa kanarratti illee I am feeling less laayisii isa jedhu kanarratti illee argattan jechaadha. Asirratti immoo lootorii taphachuudhaan lootoriin ni jira asirratti deelii lootorii guyyaadhaan deelii lootorii isin gadhiifamu jira isallee taphachuudhaan creditii keessan kana walitti sassaabachuu ni dandeessan. Akkanumallee beeksisoonni adda addaa jechaadha biraandii adda addaa irraa connect brands isa jedhu kanarratti okay jettanii isin seena jechaadha. Beeksisa ni ilaaltanii amma fakkeenyaaf haaraa waan ta'eef immediately hammana walitti sassaabadhee jira inni isin irra deddeebitanii walitti sassaabtan creditii 20 ol sassaabachuu dandeessan jechaadha. Creditii 20 ol erga ta'e salphumatti bilbiluu dandeessan jechaadha. Akkami bilbiluu akka dandeessan isinitti mul'isa jechaadha. Kan kanarraa hafee wanti biraa wanni isin galii yoo jiraatan karaa keessaatiin sirriitti na gaafachuu ni dandeessanii. Amma kana fakkaata amma fuduuba deebinee akkamitti bilbiluu akka dandeenyu haalaalu goottanii asirratti fakkeenyaaf beeksisoota adda addaa laaluu dandeessa isin. Ani fakkeenyaaf laaluu waan hin barbaanneef rakkoon qabu. Fakkeenyaaf na laachisee jira na labaniira sorry waan hundaafiyyuu 3 tuqaa
shantama argadhee jira jechaadha. Haala kana isin haala kanaan taphachuu dandeessan jechaadha. Egaa amma kam bilbiluu akka dandeenyu sirriitti mul'isa. Egaa jalqaba irratti wanti sirreessuu qabnu asirratti wanti tokko sirreessuu. Karaan biraa immoo karaan biraa invite friends ke jedhu kana nama affeeruudhaan fakkeenyaaf asirratti ogeettan invite isa jedhu kanarratti invite SMS dhaan akkana invite email dhaan invite messenger dhaan invite WhatsApp dhaan kanaaf namaaf yoo ergitan jechaadha. Namaaf invite yoo gootanii namni sun yoo itti fayyadame immediately credit 20 isiniif kenna jechaadha. Credit 20 kun al tokko isin bilbilchiisuu danda'ama. Garuu credit yeroo baay'ee bilbiluudhaaf creditiin keessan 20 ol ta'uu isiniif qaba jechaadha. Asirratti kan gara biraa linkii isinii kenna. Linkii kanallee copy gootanii namaaf referral yookaan namaaf erguu dandeessanii namaaf kennuu dandeessan jechaadha. Copy linkii as isinii kenna. Linkii kanatti fayyadamuu dandeessan. Haala kanaan salphumatti namni tokko wanta kanatti yookaan appii kanatti fayyadamee ta'e credit 20 isinii kenna jechaadha. Credit isinii bilbiluu dandeessan jechaadha. Amma akkamitti bilbiluu akka dandeenyu isin mul'isa. Yeroo baay'ee asirratti call irra iseentanii kolarra jira iseetan make no isa jedhu kana okeettanii egaa haala kanaanii asirratti gara biyya itti bilbiluu barbaadanii country isa jedhu kanarratti gara biyya itti bilbiluu barbaadanii irratti okeettan fakkeenyaaf gara Itoophiyaatti yoo ta'e Itoophiyaa ni filannaa jechaadha. Itoophiyaa ni filannaa jechaadha. Itoophiyaatti bilbiluu yoo ta'e biyya biraarraa akkanumallee Itoophiyaa irraa gara biraatti yoo ta'e biyya itti bilbiluu san filannaa jechaadha. Fakkeenyaaf gara Itoophiyaatti bakka biraan jira waan ta'eef gara Itoophiyaatti bilbiluu nan barbaadu waan ta'eef okeedha asirratti jechaadha. Itoophiyaa nan filadha. Itoophiyaa 251 dhufee jira. Bilbila barbaadu asirratti barreessuu danda'a. Akkanumallee kontaaktii keessa seenellee bilbila barbaadu argachuu danda'a jechaadha. As keessa seenee kontaaktii keessallee argachuu danda'a. Akkanumallee bilbila barreessuu ni danda'a jechaadha. Haala kanaan bilbiluun ni dandeenya jechaadha. Egaa kanarra qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Hundi keessanuu itti fayyadamaa. Egaa dhumarratti warroon Soofummaa Ribbaadha appiidhaaf haarawaa taatan subscribe, like, share gochuun dagatana. Karaa salphaadhaan isin mul'ise sirriitti itti fayyadamaadha. Egaa nagaan naaf tura. Isin jaalladha.